Video kana keessatti akkaataa ittiin lakkoofsa bilbilaa imo fi WhatsApp ittiin banatan ittiin jijjiiruu dandeessan. Keessattuu namoonni biyyoota Arabaa keessa biyyoota alaa deemanii yeroo Itoophiyaatti deebi'an imo isaanii ni guban. Sababni isaas imo kan bananii lakkoofsa bilbilaa biyya alaatiin waan ta'eef gara biyyaatti yeroo dhufan imo sun ni gubani. Sababni isaas biyya lakkoofsa bilbilaa biyya alaatiin baname waan ta'eef. Akkanumallee namoonni biyya keessa turanii gara biyya biraa yeroo deeman ammas imo Itoophiyaa keessatti ittiin banatan san ni gubu. Ergasii immoo imo haarawa lakkoofsa bilbilaa biyya saniitiin ni banu. Yeroo kanatti jechuudha dhaggeeffattoota koo kontaaktiiwwan yookaan immoo hiriyoon isaan imo irratti qaban, WhatsApp irratti qaban jala badaa jechuudha ni gubata. Sababni isaas gana bifa haarawaan hiriyoota isaanii imo irratti WhatsApp irratti barbaadan. Kun kan ta'eef maalidha? Imo isaanii kan kanaan dura ittiin fayyadaman lakkoofsa bilbilaa biyya biraatiin banan waan ta'eef ni gubani, ni dhiisanii jechuudha. Ergasii immoo bifa haarawaan lakkoofsa bilbilaa biyya saniitiin ni banu. Biyya alaatii gara Itoophiyaatti yoo dhufan seemii Itoophiyaadhaa baafatanii ergasii seemii Itoophiyaatiin bananu lakkoofsa Itoophiyaatiin banatanii akkanumallee biyya alaa yeroo deeman biyya deeman san seemii biyya deemanii saniin yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa biyya deemanii saniin imo isaanii WhatsApp isaanii akkaawuntii ittiin banatan jechuudha. Har'a kan isinitti agarsiisu akkaawuntiin biyya kamiyyuu Itoophiyaa irraa gara biyya alaa deema biyya barbaadan. Akkanumallee biyya alaa irraa gara Itoophiyaa dhufa. Akkaawuntiin keessan, kontaaktiiwwan keessan, hiriyoonni keessan kan imo fi kan WhatsApp tokkoon isaanii osoo hin badin akkuma jirutti jechuudha imo fi WhatsApp akkaawuntiin keessan lakkoofsa bilbilaa qofa akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan qofa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko Dubaay irraa gara Itoophiyaatti yeroo dhufe Itoophiyaa yeroo dhufetti lakkoofsa bilbilaa qofa jijjiira malee akkaawuntii isaa gubuun isaan barbaachisu. Akkaataa ittiin lakkoofsa bilbilaa kan Dubaay hin bananii amma immoo gara Itoophiyaatti deebisanii jijjiirachuu akkaataa ittiin danda'an. Kana gochuudhaan immoo akkaawuntii keessan irratti kontaaktiiwwan isin qabdan tokkoyyuu hin gubatan, hin badan isin jala jechuudha. Imo keessan akkuma kanaan duratti, WhatsAppiin keessan akkuma kanaan duratti turetti itti fayyadamtu jechuudha. Stepidhaan isinitti agarsiisa nu hordofaa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofumara. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Ja'i gara barnoota jaatti. Tokkoffaa jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu imo keessan lakkoofsa bilbilaa isaa akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan. Osoo imoon akkaawuntiin keessan yookaan immoo kontaaktiin keessan hin gubatin, osoo imoon keessan waa tokko hin ta'in lakkoofsa bilbilaa qofa jijjiiruu ni dandeessan. Akkaataa ittiin jijjiiru amma stepidhaan isinitti agarsiisa nu hordofaa. Jalqaba gara imo keessanitti ni seentu. Ergasii immoo imo keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota koo imo irraa imotti garaagarummaa qaba imoon jechuudha. So korna kanarratti sarara sadii kan qabu jira. Akkanumallee jalanatti mallattoo eda'uu kan qabu jira. So imoon imo irraa garaagarummaa qaba waan ta'eef jalanatti mallattoo eda'uu kanarratti kilik gootan yookaan mallattoo eda'uu kana argamtu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo moorka jedhutu isinii dhufa. Moorka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo settings kan jettu settingin of dandeettii jirti. Settings kan jettu kana keessa seenuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argattan akkaawuntiin da security kan jedhutu argama. Akkaawuntiin da security kan jedhu kana keessa seentanii akkuma asirratti argattan settingiiwwan isinii dhufan keessaa akkuma asirratti argattan change phone number kan jedhu ni argama. Change phone number kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo change phone number seemii tokkorraa gara seemii biraatti jijjiiruu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kanaan dura kan biyya biraa ture san gara biyya kee amma itti argamtanitti jijjiiruu jechuudha wanta biraatii miti. So change number kan jedhu kanatti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argattan old number yookaan immoo bilbila kanaan dura itti fayyadamaa turtan bakka kanarratti guutan jechuudha. Bilbila kanaan dura itti fayyadamaa turtan akkuma asirratti argattan amma fakkeenyaaf biyya isin jirtan ni filattanii asirratti jalqaba irratti kilik gochuudhaan biyya ni filattan biyya itti kanaan dura argamtan already ana selectinaaf godhee jira. Ergasii immoo old phone number kanaan dura itti fayyadamaa turtan jechuudha. Isa kasan old phone number kanarratti ni guutan jechuudha. Itoophiyaa yoo ta'e +2 5 1 jettanii 9 jettanii ergasii immoo itti fuftan jechuudha. So already lakkoofsa bilbilaa biyya kanaan dura itti fayyadamaa turtan imo keessan irratti jechuudha itti guuttanii jechuudha. Ergasii immoo kana dhufuudhaan new phone number isin jedha jechuudha. Enter your new phone number kan jedhutti argama. Isa jalatti immoo country select gootan. Fakkeenyaaf biyya turtan kan jalqaba lakkoofsa bilbilaa biyya saniiti waan ta'eef inni filattanii ergasii immoo gabbuutanii kan amma itti guutuudhaaf deemtan enter your new phone number kan jedhu jalatti biyya ni filattanii fakkeenyaaf Itoophiyaadhaa ko select godhee jira. Isin biyya amma itti deemtan Itoophiyaa irraa gara biyya biraatti yoo deemtan biyya itti argamtan san ni filattanii jechuudha. Ergasii mujjala kanarratti new phone number foonii yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa biyya amma itti argamtanii isa haaraa jijjiiruudhaaf deemtan kana itti guuttanii jechuudha. So fakkeenyaaf an jijjiiruudhaaf deema jechuudha dhaggeeffattoota koo. So lakkoofsa bilbilaa itti galchaa jiran jechuudha isa haaraa jechuudha.
So akkuma masarratti argattan lakkoofsi kanaan dura imo kan koorratti itti fayyadamaa ture isa jalqabaati. Oldiidha jechuudha itti galcheera. Isa ammoo isa jijjiiruu barbaadullee itti galchee jira. Ergasii immoo gubbaa kanarratti koornaa irratti mallattoo raayitiitu argama. Mallattoo raayitii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma masarratti argattan lakkoofsa bilbilaa gara lakkoofsa bilbilaa kanatti jijjiiraa jirtaa isiniin jedha. Ergasii immoo continue kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo koodiin isiniif ergamaa jechuudha. Gara bilbila keessan isa ammaatti jechuudha. Isa ammaa kanatti koodiin isiniif ergama. Koodiin lakkoofsa dijitii 4 ta'e isiniif ergama. Yoo isiniif ergamuu dhabeedha immoo dhaggeeffattoota gangoo daqiiqaa 2 booda daqiiqaa 2 keessatti jechuudha. Try again jechuudhaan bifa haarawaan gaafachuu ni dandeessanii jechuudha. Already daqiiqaa 2 keessatti nan dhaqqabe jechuudha. Ammas akkuma masarratti argattan koodiin dijitii 4 ta'e kun jechuudha karaa bilbila kanaatiin. Karaa bilbila kanarratti bakka bilbilli kun irratti argamu irratti seenaa. So try again kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ammas irra deebiidhaan ni gaafattu jechuudha. Kanaafiyyuu meseejiidhaan ni dhufaa jechuudha dhaggeeffattoota gangoo. Already karaa meseejiitiin dhaqqabee jira. Dijitii 4 kan ta'edha jechuudha dhaggeeffattoota gangoo. Koodii kana osoo hin dogongoriin dijitii 4dha. Kana imo irraa naaf ergamee jira. Itti galchaa jechuudha. Erga itti galchee booda success naan jedha jechuudha. Success naan jedhaa jira. Egaa akkaawuntii kan koo kan imo osoo hin jijjiirin lakkoofsa bilbilaa jijjiiree jira. Akkuma asirratti argattan gubbaa kanarratti active ta'ee jira. Isa kanaan duraa irraa garanatti jijjiiree jira jechuudha. Akkaawuntii kan koo hiriyoonni kan koo wanti tokko wanti badeen jiru asirra wanti hunduu hiriyoonni kan koo asirratti kontaaktiiwwan kan koo hundi asirratti hin argamu. Imo kana gubuun hin barbaachisu. Lakkoofsa bilbilaa qofa biyya deemtan sanitti yookaan immoo gara deemtan sanitti seemii biyya sanii qofa baafattanii ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa qofa itti galchuudhaan koodii kanneen itti galchitanii imo keessan osoo akkaawuntii isaa hin gubin jijjiirachuu ni dandeessan. Lammaffaarratti immoo kan isinitti agarsiisu WhatsAppidha. WhatsApp illee bifuma haarawaan bifuma kanaan jechuudha jijjiirachuu ni dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa kanaan dura ittiin bantan irraa gara lakkoofsa bilbilaa haarawaatti biyya barbaadan deemuu dandeessanii. Biyya san keessatti illee seemii tokkorraa seemii biraatti ta'uu danda'a akka mirga keessanitti. So kanas jijjiiruudhaaf WhatsApp keessanii seentu. Ergasii immoo koornaa kanarratti tuqaa 3tu argama. Tuqaa 3 kanarratti kilik gootanii ergasii immoo settings ka jettu ni argamti. Settings ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessatti ni seentu. Ergasii immoo akkuma masarratti argattan account ka jedhu ni argama. Account ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo change number ka jedhu ni argama. Change number ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma masarratti argaa jirtan seemii tokkorraa gara seemii biraatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Instruction kanallee dubbisuu ni dandeessanii. Ergasii immoo next ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Akkuma imoodha jechuudha. Akkuma masarratti argattan old number enter your old phone number with country code. Country code keessan indagatinaadha. Fakkeenyaaf kan Dubai, Saudi Arabia, kan Qatar, kan America koodiin garagara jechuudha. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa plus 221dha. Akkasitti jalqabdanii jechuudha. So akkasitti erga guuttanii booda lakkoofsa bilbilaa kan kanaan dura ittiin bantan jechuudha. Kan kanaan dura ittiin bantan ni guuttanii jechuudha. Egaa jalqabarratti koodii ni galchitanii koodiin dagatanaadha. Jalqabarratti koodii biyya sanii fakkeenyaaf kan biyya kanaan dura ture haa galchuuti. Ergasii immoo foon nambarii ni galchitanii lakkoofsa bilbilaa kan kanaan dura ittiin bantan jechuudha. Kan kanaan dura ittiin bantan ni galchitanii. Fakkeenyaaf akkan koo itti galchee jira jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa old number kan kanaan dura imo ittiin banadhe jechuudha. Haala kanaan galchee jira koodii biyya sanii wajjin. Ergasii immoo enter your new phone number kan jedhu ni argama with country code. Country code biyya kanaa fakkeenyaaf kan Itoophiyaa plus 251 jedhattanii ergasii immoo 9 jettanii jalqabdanii itti fuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii lakkoofsa bilbilaa isa amma ittiin bantan jechuudha. Isa haaraa kan biyya amma itti argamtanii erga seemii keessan kan bilbila irratti argamu jechuudha. Erga itti galchitanii booda ergasii immoo next kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan notify contacts kan jedhu kan on godhachuun dagatinaadha. Ergasii immoo all contacts kan jedhu kanarra godhadhaadha. Barbaadan kanneen keessa akka barbaadan filappiiwwan contactii WhatsApp keessan irratti argaman akka hin bannee fi so ergasii immoo dan kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan akka jijjiirtan isiniif godha continue kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan connecting gochuu jalqabaa jechuudha. Ergasii immoo automatic verify akka isiniif godhu jechuudha. Karaa bilbilaatiin yookaan immoo message akka isin dhaqqabuuf asirratti continue kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo access akka godhu allow jettanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo verifying your phone isin jedha. Dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argatan lakkoofsa bilbilaa asirratti barreessee jira. Akka daqiiqaa lakkaa'ee jira. Akka tasaa yoo isiniif erguu dhabe message yoo isin dhaqqabu baate akkuma duratti retry again kan jedhu irra kilik gootanii ergasii immoo irra deebiidhaan koodiin kun akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf irra deebiidhaan akkanaaf ergamu yoo barbaade dhaggeeffattoota koo wrong yoo ta'e bilbilli amma isitti isin banta sirrii yoo ta'in wrong phone number kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan irra deebitanii ni guuttanii. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo koodiin waan isin hin dhaqqabneef ergasii immoo maal gootanii try again kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan koodiin bifa haarawaan akka isiniif ergamu gochuu ni dandeessu.
Egaa message na dhaqabee jira already message na dhaqabee jira jechuudha koodiin naaf ergamee jira koodii digitii 6 ta'eedha jechuudha kan isiniif ergamu ergasii immoo son dogongoriin itti galchitanii jechuudha dhaggeeffattoota koo ergasii immoo verify isiniif godha jechuudha. Akkuma asirratti argatan verification is complete isin jedha egasii akkuma asirratti argatan ufdubatti deebinee haa ilaalluuti lakkoofsa bilbilaa kun jijjiiramuu fi jijjiiramuu dhabuu jechuudha dhaggeeffattoota koo so asirratti gootanii akkuma asirratti argatan bilbila kan koo haala kanaan jijjiiree jira jechuudha bifa haarawaan egaa dhaggeeffattoota koo steepii nama isinitti agarsiise kana WhatsApp keessanii fi imo keessan akkauntiin keessan kontaaktiiwwan keessan hiriyoonni keessan osoo hin gubatin lakkoofsa bilbilaa qofa gara biyya deemtaniitti jijjiiruu ni dandeessanii itti fayyadamaa. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira barnoota kan koo kanarraa irraa akka barattan abdiin qaba warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa.